قويا جماعة زيارات جرا تي جولة تيه سلالولا والله لازم أكهرر أهنوت الأهنين هو تك أزام بقى جولين بايت وكبوس جولة سال لما دبسة تكو قبي يشولاتين يو إني بعدتو أزام بقى أركابونني دائما أنا رفتي دربني مور ما يسارك أباني أكمل الأهنين نو بقى بايت وكونت تلاقيهم ما قلت شو دندين وينام كانوا أنت أما تلاقيهم بايت har'a guyyaa meeqa ijoollee isaa torbaan adhaallee akkasuma nu godhanii nyaata geessinee fi achiin ani guyyaadhaan hin deema garuu ani yoo deemellee isa laaluu hin danda'u nyaatuma geessee fi hin deebi'a maskootiirra nyaatallee yeroo kennitu maallaqa kafaltee kennita birri 250 kennita guyyaatti. Boyichaan ergina mooshii boyicha achi hadda guyyaa afur boru guyyaa 15 guuta achiin bakka annin dhabeeyyu guyyaadhaan deemee laaluu na ijoolleen na cinganii abbaa keenya laaluu barbaanedhan torbaan adhaallee akkasuma nu godhan waan ta'eef ijoollee xiyyeessuu hin barbaanne kazzaan poolisiin tokko akka malee dhaheen mucaa kan koo fuudhee lafarra darbatee kazzaan mucaan achirratti lafarra gangalatee bu'a. Kaisaan dhahanuun argee jechuudhaan baay'ee ulfaata garuu homaa gochuu hin dandeenyu. Anillee wanti hundi huyna kiyyaa ol ta'ee jennaan isin himuu dhufe malee silaa namni tokko maatiin isaa jalaa hidhamee guyyaa 15 hin obsu garuu guyyaa 15 hadha bahaa boruu bahaa jedhee silaa waan godhamuu qabu hunda godhee maaliif akka hidhanii hin beeku amma namni namooti baay'ee biroon bilbilu maaliif hidhamedha inni gaafatan garuu anuyyuu hin beeku waan inni hidhameef karumarraa qabanii malee homaa wanti nan beeku hin jiru. Maafi ma amma hichin jira si hin jenne ana bukun ba da sa na Digeessanoo akka dandeessanitti du'aa hin godhaa muknaatum ijoolleen waraqaa isaarra jiran anillee akka tasaa qabamuu danda'a waraqaan kiyya guyyaan isaa irraa dhumatee jira waraqaa kiyya jijjiirrachuudhaaf beellama qabsiifadhee jira garuu ammoo yookaan akka tasaa yeroo ijoollee kiyyaa asli maqaa namaa natti hin barreessinaa namni biyya kanaa namni hin beekin hin jiru hundi isaatu ni beeka akka inni qabamee mana hidhaa jiru. Akka waan uummanni Oromoo waan isaanii qofa yaadutti Oromoo kan ofii qofa godhachuu barbaada namni biyya kana jiru kabanan asirratti gabbee sila akkana jedhee isinii maal gochuu miidiyaa irratti maxxanaan jedhu eenyutti maxxanee miidiyaa irratti kan hin himan uummatuma miidiyaatu asiin nagee rabbi wajjin maaliif hin himan nama bilbilee famaa haasoyte achirratti naan jedhe maan haasoyne maan nagaraa jirtan isin nama ajaa'iba uummanni biyya kanaa wallaahi laazim ani yoo gabbee uummata kiyyatti hin himatin uummanni kiyya rakkoo keessaa naa beeka rakkoo keessa jira namni tokko guyyaa tokko bishaan nyaata namni geesseef hin jiru nama lama qofatu hanga onaa geesseef jechuudha. Tokko kaleessa geesseef tokko immoo kalee malee dheengedda kaleessa iyyuu bakka hin taane deemee yuunni deemee achi halkan irraa wallaahi laazim halkan irraa sa'a 3 deemee ijoolleen kiyya akkam osoo garaana nyaattu osoo isiin natti boossuu achi oolee bulee dhufe jechuudha. Namni kun nama qaba fira qaba biyya kana keessa ijoollee biyyaatu jira silaa bakka kiyya jarri olii gadi deemuu fi qaban nama biyyaa jechuun yoom ibsila
Ani ijoollee wajjin hin meessa deeman dhalaadhaa huyna wayiillee hin qabu. Kanaafuu namni ijoolleen biyya isaanii ta'an warri biyya kana jiran hundi isaaniitu aarsaa silaa kaffalanii yooma inni badii wayiitiif hidhame. Inni garuu badii wayii balleesseetii miti kan inni hidhame sababaa waraqaatiif hidhame. So maaluu ta'e namni ofii yoo nama ajjeeseyyuu nama ofii xiyyannoo galchan hanga danda'amu namni haga danda'amu tokko hin godha jechuudha. Hidhaasanii baasuudhaaf nama san. Gumaa nama ajjeeseyyuu hin baafatan firri ofii. Ani maaliif waan nama asirratti taasisuu hin barbaadu. Ani ilmaanii oliin wanti hundi olii gadi deddeemuun huyna kiyyaa ol ta'e waan ta'eef ani immoo uummata kiyyatti gabbee himachuun dirqama. Amma ijoollee kan koo isa bira yeroo ani geessu wallaahi laazim poolisiin akkanatti qabeenii jechuudha. Asirra isaan morma isaa kanarra akkana qabee akkasii geessee girgiddaa dabalee kaballaa itti kennee dhiiteenii jechuudha. Ol seensiste seeni jedheen kazaan sibiila wayirra ol koramee haxiriitu jira. Haxirii san alaan nu dhufee nu dubbise sinii galee ijoollee nama lama dubbisee tokko yeroo ni dubbisu akkana itti kennu daa'ima kiyya qabanii akkasitti darbanii isaa asirra isaa jechuudha. Poolisoonni namni lama tumaa jechuudha hidhaa deebisan. Yallaa yaa ilma saree jedhanii achi mucaan kiyya lafarra kufee gaggabee boohee abbaa kiyya jedhee jechuudha. Ammoo na amaan kaanaan jedhu mana keessa deemanii abbaa keenya dhahanii. Osoo amaan maal ta'e? Kottu himadhume kottu. Baabaa kiyya naa baasaa. Osoo amaan maal godhan? Taphadhuu yoo ani haaki. Rakkoo osoo himadhu rakkoo caaltu natti dhufa malee nama tokko takkaa gammadee hin beeku yookiin gaafa addunyaa kanarra dhufurra. Yeroo tokko dhukkubaan azzabamu yeroo tokko ijoolleen garaa na teessee azzabamu. Jiruu dhummaan kun yoomumaan isin akka isin naa guutamtu hin beeku. Namni gaafa bultii ijaarratu jiruu gammachuu jiraata ilmoo ofiitii waliin haara galfataan rakkoo keessaa takkaa baheetu hin beeku jireenya kiyya keessatti gammadee hin beeku. Wallahi yoom akka gammadu hin beeku anan eega gaafa bultii ijaarradhuuti takkaa gammadeetu hin beeku. Ijoolleen kun garaa na teessee azzabamu. Silaafuu an bultii ijaarradheetu maaluma sana garaa qabadhu. Wallahi takkaayyuu tokkoffaan ijoollummaa kiyyaan bultii ijaarradhe. Sa'aatii namni reefuu guddatee ga'ee jechuudha. Maalii ta'u san akkasumatti yeroo gahu ani waggaa 20tti bultii ijaarradheen garuu gaheeraa miire. Wallahi sila reefuu sa'aatii ajaaf gaarii of beeytee of jabeessitee qabattu namanni waggaa 20 jechuudha. Guma gaafa bultii ijaarradhuuti guyyaa tokko gammadee hin beeku. Akkuma bultii ijaarradheen ulfaa egaa. Ganaa ulfaan cinqamee lubbuun kiyya eessa na seentee ijoollee kana egaa argadheellee kunoo. Wal gammadeetu hin beeku warabbal kaaba. Yaaki gaafa ijoolleen kun garaa na jirtu siqaa'ee yaa rabbi na ajjeese dhee rabbiin ofi kadhataa ture. Bar jiruun addunyaa kun natti dhoofte. Ijoolleen kun garaa kiyya na dhiittee lubbuun asin na rakkattee kanaa mannaa jedhee. Dahee ammoo haaran galfadhe ijoollee kiyya na hammadhee wajjin kolfee taphadhala hin jedhu. Dhufee dhukkubni na qabe. Ala dhukkuba sanarraa ba'u dhukkuba kanatu na qabe. Udah. Terbaik baik. Dan aktor. Kopiling rakkoo tokko keessaa gaafa dhanbahe rakkoon achiin na dhufee na mudata asiin dhufee na mudata achiin dhufee na mudata asiin dhufee na mudata. Hasbi Allahu ni'mal wakiil. Ani gaafuma rabbiin kan koo rakkoo keessaa fi kadhama keessaa boo'icha imimmaan kana keessaa gaafa rabbiin kiyya na baase. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ani qabeenya illee hin barbaadu warabbal kaaba. Ani qabeenyumaayyuu addunyaa tanarraa uumaa tokko hin barbaadu rabbummaan bakka jiruma gammachuu wayii na jiraachise fuuluma namaa kanarraa miidiyama kanarraa na galchee jechuudha. Bakka uumaan jechuun waan of danda'e ijoollee kiyya guddisee fuuldura namaa kanarraa waan na galchu bakka amma inni nadhabe wanti hundi huyna kiyyaa ol ta'e warabbii. Namuma rakkatee argetu rakkoo namaa beeka namni gaafa ati sa'a 24 asirra dhuftee boosu
tibarate wayse amma gar tokko hin jiruun akkasiin nattamaatte gaafa an jedhu kunoo inni dhufee qabame. Inni qabame jechuun nullee qabamneedha bar. Gana amma biyya yoo inni biyya galamee nuti maal taaname jechuun ijoolleen waraqaa isaarra jiran eessayyuu bakka kamuu socho'uu hin danda'an. Biyya galu ammoo hin hangafnu nuti. Ayyaan cinqii dhumaa mataa na baate kana manaa soo balleessanii namatti tolaayi. Muka nama gaddisiisa waaqa. Abshir. Wanti hin dabarre hin jiru. Emooshin bochaa tiktookiin irra cufaa bara. Jabaadhu. Wallahi dhiisin darba'an gaafuma naa darbu san wallaalee bar guyyuma hunda jiruun kiyya boo'ichaa bar. Namni amma boo'ichitti baratee faa boo'attiin fammasuu boo'a bar. An jiruu dhummaan an ijji kiyyayyuu bar. Doktora deemee rakkoo qaba naan jedhee bar doktorri wallahi amma manasirii naa jejoo jedhanii bar suma dhugaa rabbii ani isinitti himu malee sababaa maalitiin sababaa boo'ichaan waan ka'e jechuudha. An amma waan baay'ee ijji kiyya laalu bara. Amma aduu keessa jiraadhe gonkumaa waan laalu bar. Amma taaliilee eeguu jira ijji kiyya kun jechuudha. Waan doktorri naan jedhu hin beeku jechuudha. Sa'aadii asirratti qofaa miti bara asirraallee bahee numan boo'a bara. Ani yoomuma akka kalmoo namaa naa tarte ilmaan kiyya haammadheera jiru ani ko halkan dura rafu hin yaada. Namni ko hinuma yaada ilmi namaa kun. Garuu ilma namaa yoo wanti tokko guutamtee wanta tokko jaraa irratti ana amma wanti tokko wanti inni naa tasaaka hin jiru. Bicha alhamdulillah ilmaanuma kana qofa argachuudhuma koo qofa naa tasaaka. Garuu gara biraatiin wanti tokko wanti naa tasaaka hin jiru. Wanti tokkoyyuu wallahi rabbi kakadhe rabbiin guddaan na beeka. Wannummaan addunyaa kanarraa naa milkaa'e bakka ilmaanuma babbareedduu kana argachuma kiyya ijoollee fayyaa qabdu ilmaan fayyaa qabdu qofa argachuudha malee. Wanti biraa wannummaa ijoolleen kiyya maa nyaatti ijoolleen kiyya maalu ijoolleen kiyya na jalaa dhukkubsatte maaliin yaalchis eessa geessa as geessu yoo mana yaalaa deeme boo'icha yoo ala ijoollee kana wajjin bahe boo'icha wallahi mana yaalaa fa'aa deeme sa'aatii 3 sa'aatii 4 taa'ee boo'a bara. Ani bakka jiruudhumaan boo'ichaa kun na salacha'e bara. Garuu alhamdulillahi rabbil alamin ilmaanuma kana qabaachuun kiyya waan hunda caalaadha bakka isaanumatti obsa malee wanti biraa wanti namni ilmi namaa rafee haara galfata rafee haaraan galfadhu halkan niyyaa galgala niyyaa jireenya kiyya hunda qorichaan jira dhama nyaata kiniin liqimsine nyaata nyaachuu hin danda'u dhuguu hin danda'u abbitaayitii kiyya qorichatu naa banaa jechuudha isin noormaaluma kana nyaattanii dhudhuuban ani garuu noormaalatti nyaadhee dhuguu hin danda'u yoo qoricha hin fayyadame. Yaadarraan kan ka'e jechuudha abbitaayitiin kiyya na cufame. Hamma kan jiruu kiyyaayyuu isookkee haa ta'u rakkoo hin qabu inumaan obsa bakka ilmaanuma kiyya kana ariyyee akkuma rabbiin kiyyaatti na jiraachise hin jiraadhe dheeduma. Osoo nuti hin beekin qabame kun abbaan isaanii sinii galee ganama riba dhiisee deema galgala magriiba irratti deema isa laaluudha. Yoo inni ammoo akka caarraa biyya gale biyya galchuuf isaan amma yoo inni biyya gale mee nuti biyya galee maaluma gooname onnummaan nuti goonu maalidha. Ijoolleen kiyya 7 haga waggaa 3tti yaala waraqaa doktorri barreesseef qabu bakkuma dhalatan sanitti geeffachuu qaban mee biyyoo asii baane bakka deemne sanitti hordofu biyya keenya yaala maaliitu jira mee yeroo isin natti himtan mee natti hima. An amaliyaa qaba gana operaasyoonii godhamuun qabanii beeytu isin. Ijoolleen ammoo waraqaa isaarra jiranii abbaa malee bakka kamuu socho'uu hin dandeenye. Yoo inni kalaas biyya galee yoo inni faayila isaa jalaa cuftii jechuudha. Yoo inni jalaa bahee jechuudha. Kanaafuu tawakkaltu alallah waan hunda keessa alhamdulillahi rabbil alamin galanni rabbii kiyyaa hin badini. Du'aa inaa godha. Ishiin qabee akka namni sodaachise bahaa nuun jedhee bar ijoollee kana arganiitii bar. Maan nuun jedhan beeytaa yeroo ijoollee fudhannee deemnu hoteela deemaa jirtanii nuun jedhan wallahi rabbii na uumetti kakadhe maal akkana ijoollee akkanatti fuutanii dhuftan intu faakiriin nafsa kun bitruuhu hoteel nuun jedhanii bar
እናቴ ትሙት እንደዚህ ያሉ እኮ ልጆቹን ሲያዩ ምን ሆነሽ ነው? ሆቴል ነው እንደ የመጣችሁት አሉ እኮ። ለምንድን ነው ይሄን ልጆች ይዛችሁ የምትመጡ አሉ።